jireenya na badhaafte lafa onaa daandii hin qabne keessa karaa bal'aa na baafte nagaa eegduu kogootee qajeelummaas geggeessa naaf taasifte waan ansin jedhuun qabu galanni koo sifata'uu baay'ate hambaan beekumsaa beektota durdurii sun amma gaa'umsa keelibsu ogeessi jabaana kana dhoksaa jiru kee qoraatee ni foomsu jabaaf ogeessaa akkasii taatee utumaa jirtu moona jaalatee kunoo maqaa keetiin waliin bifnaa karra gosa hunda saakaa gootee naaffiqilee malee akka sanyii abaarsaa yoom gaadhi margee firiinsaas akkuma midhaalee baanoonitti lafa gootee karaa hundaan bargaagee miidhagaa jiru koo kanaaf situ miidhame waan ani maaddu keessaan qabu godhaa maqaan kee ulfina qabeessi ajajamu deebi'ootaaf situ farada eessoo kee qajeelummaa dhugaa gubbaa godhatteetu jiraata bara hundumaa jecha gaggaarii kuma eenaan tarreessee olmaan kee narraan dhumu kumaatamaa Soke kajeruma nuga gupa godhatteetu jiraata bara hundumaa jecha gaggaarii kuma eenaan tarreessee olmaan kee narraan dhumu kumaatamaa jedhameera achiin dura garuu hintii tariitii saniif illee haa ta'uutii qopheessu generally macaafa qulqulluu fi kenna akka laallu nu gargaaru waaqa ilma moo ilma waaqayyooti waaqayyo ilma jennee waamna moo ilma waaqayyoo jennee waamna macaafni qulqulluun maal jedhee fayyadameera maaf macaafni qulqulluun akkas jedhee fayyadame maaf jecha lammaffaa optionaalii waan lammaffaa macaafni qulqulluun tasumallee maaf hin fayyadamne namoonni dhamaa fayyadamu maaf akkas jedhanii Okay, yoo akkas jedhamee fayyadame ammoo dhiibbaan inni hubannaa waa'ee waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti qabnu irratti dhiibbaa maalii fida? Fakkeenyaaf waaqayyo ilma yoo jenne hubannaa waa'ee waaqaa qabnu irratti dhiibbaan inni qabu maaltu jira? Ilma waaqayyooti yoo jenne ammoo waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos akkamitti akka hubannuuf nu gargaara? Waan jedhu kana irratti laalla. Viidiyoo hojjedhee postii godheera, viidiyoo gabaabaa. Viidiyoo san agas inni danda'ameen video san copy link illee godha ofii keessan illee ilaaluudhaaf yaala okay kanaaf aga isin danda'ameen waan kana badheenaan akka beennuuf nu gargaara waan ta'eef macaafa qulqulluu asirraa isin mul'isaa takka takkaan waan hundumaa waliin baasaa laallee hin jenna jechuudha moori yaada ebalu akkas jedhee namni maal jedhee caalaa macaafni qulqulluun maal jedhe waan jedhu irratti xiyyeeffanna waan ta'eef qixa saniin akka gootan asumaan isin affeera ebbifama yaa obboloonni musliimaa gazalaa koomenti gootan imasinitti ma yeroo baay'ee na dhaga'uma diddanii anyway obboloonni kiristaanaa agas hin danda'ameen koppiliingi godha akka musliimaallee godha waan baay'ee irraa barattu dukkana keessa gara jireenyaatti gara ifaatti dhufuudhaaf dirqama tuqaa beekuun dirqama isinitti ta'e ilaalla waan ta'eef hagan isinii danda'ameen koppiliingi illee godha gaafiillee yoo qabaattan booddee isiniif kenna gara barnoota keenyaatti immoo cimsinee itti deemnee jechuudha barnoota keenya suuta jennee
critically garuu deemneet hin jenne. Kanaaf akka danda'e namootaaf godhaa nama 37 taaneerra that's great. Nama 37 miti namni macaafni qulqulluun kan jedhu lamas yoo taatan sadiis taatan gidduu keessanitti argama jedha. Kanaaf uduma isinuu nama biraan hin geenye nama biraan akka inni ofii ga'uuf aktiif akka ta'uuf sagaleen illee koppiliinkii godhaa tabtaabii illee achumaan booddee suuta jennee wajjinumaan gara barnootaatti deemne jechuudha. Baga nagaan dhuftan hundumti keessaniyyuu eebbi waaqayyo hunduma keessaniif waa baay'atu. Warri dhuftan ani yeroo baay'ee namuma jalqaba dhufe seensisa malee nama specifically barbaadu miti ka seensisu jalqaba banee yoo gastii seensisuu jalqabe nama jalqaba dhufe inuman seensisa achiin booddee ammoo laalaa haala barbaachisu iddoo ol jijjiiraa jenna. Tole waaqayyo haa ulfaatu karaa hundumaanuu isa baay'ee nu gargaara. Adda mata dureen kenna akkuma sila isiniin jechuuf yaale waaqayyo ilma moo ilma waaqayyoo ka jedhu waaqayyo ilma moo ilma waaqayyooti. Kuni understanding waa'ee waaqummaa hubannaa waa'ee waaqummaa qabnu irratti dhiibbaan inni qabu maal inni ka jedhu xiyyeeffannaadhaan ilaalleetiin jenna. Tole mee aga isinii danda'ameen hundi keessaniyyuu aga danda'ameen koppiliinkii godhaa kaa'ati gurra keenna garan as deebifneetiin jenna jechuudha. Gurra keenna as deebifneetiin jenna. Tole wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24 irratti maal jedha Kiristoos yeroo dubbatu yeroo baay'ee irra deebaallee ma dubbifna garuu hadha xiyyeeffannaadhaan hadaraa akka laaltaniif isin affeera. Abbaa Abdulloota Ibraahim yoo dhuftanii jiraattan yoo argattan isin galchaa. Yoo seenuu namni wanna jettan waluma jalaa jijjiiraa jenna waan ta'eef jechuudha. Tole cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin maal taatu duutu jedha. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu. Kanaaf amma dhimmi Kiristoosiin beekuu dhabu rakkina qaba. Dhimmi Kiristoosiin beekuu dhabu dhimma du'aaf dhimma jireenyaati. Macaafa qulqulluu irratti cubbuu dhiifama hin qabne ka jedhamu keessaa tokko Yesuus Kiristoosiin beekuu dhabuudha jechuudha. Hafuura qulqulluu arrabsuun cubbuu dhiifama hin qabnedha. Inni dhugaa noormaali ka jedhu jechuudha. Baay'ee achirratti hafuura qulqulluu arrabsuun dhiifama hin qabu ka jedhame Kiristoos hafuura waaqayyootiin isa seexana baasaaru ati hafuura Bi'eelzebuul hangafa seexanaatiin kana goota jedhanii. Kanaaf hafuura qulqulluu arrabsuu jechuun karaa addaatiin Kiristoosiin abbatti gargar kutu. Kiristoosiin abbatti gargar kutu. Pointii kana xiyyeeffannaa ilaalla. Pointiin amma nu waaqa ilma waaqaati jenne pointii baay'ee guddaa. Namootaaf garuu dubbi maqoosaati salphaa fakkaata. Har'a garuu laallaayi. Har'a garuu bal'inaan laalla. Kanaaf cubbuu keessaniin akka duuta isinitti meera ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedha. Macaafa qulqulluu irratti cubbuun dhiifama hin qabne hin jira jedha. Cubbuun dhiifama hin qabne hin jira. Cubbuun dhiifama hin qabne sun kallattiidhaan Kiristoos eenyu akka ta'e beekuu dhabuu wajjin kan wal qabatudha. Sababni isaa Kiristoos maal jedhaara ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu jedha. Mee cubbuu dhiifama hin qabne macaafa qulqulluu irraa ilaallu. Cubbuu dhiifama hin qabne. Achiin booddee gara mata duree kennaatti deebina waan ta'eef. Cubbuu dhiifama hin qabne ilaallu. Isa kana rogatti dhageeffadhaa. Sababni isaa namoonni kallattii garaagaraatiin hiiku mee macaafni qulqulluun maal akka jedhu wajjin maal laalla waan ta'eef. Okay, akkuma iskiriinirraa argaartanii maal yaada jedhu argaarraa 22 irraa suutuma isin dubbisa. Yemmus namichi hafuurri hamaan keessa jiru ijji isaa jaamaa arrabni isaa diidaan tokko gara Yesuusitti fidan. Inni immoo arrabni namichaa akka dubbatu ijji isaas akka maal godhu godhe akka argu godhee fayyisa jedha. Argitanii? Permanent fayyina guutuu fayyisa jechuudha. Maal godhee fayyisee ijji isaa jaamaa ture akka argu godhe. Arrabni isaa duudhaa akka dubbatu godhe. Kan akkana godhee nuti fayyise. Kiristoos Yesuutti fayyisa jedha. Amma pointiin kun deebi'ee dhufee maal godhee jechuudha. Gaafii kaasee jechuudha. Namicha jaamaa ture kana akka inni ijaan argu duudhaa dubbachuu hin dandeenye akka inni dubbatu kan godhe kana Kiristoos wanti kun deebi'ee gaafii kaasee jechuudha. Gaafii kaaseetiin jedhe. Okay. Amma kanan booddeedha pointiin guddaan dhimma hafuura qulqulluu arrabsuu qara jedhaarru kan ka'u pointii kana booddeedha. Kanaaf pointii kana rogatti hubachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Bilbiloo switch off godha dhiifama. Yoo ibsaan bade daataa achirraa kallattiidhaan seenaa reedii godhee qopheessu qaba waan ta'eef yeroo baay'ee adda nu jalaa kuta. Tole akkasiif akka neetworkiin nu hin qabneef ammoo isin waan godhuu dandeettan godhaa. Thank you. Okay. Yemmus namoonni hundinuu jedha.
Yommus namoonni hundinuu naanii dinqifatanii kun ilma Daawit ta'uu hin danda'u jedhanii. Eenyuun jedhaa waamu turan Kiristoosin ilma Daawit jedhan. Ilma Abrahaamin jedhan yeroo baay'ee. Ilma Abrahaam jechuun wanti sodaataniif waadaan dhala namaatiif galame sanyii kan kee hin baay'isa ka jedhame sanyii Abrahaamin keessaan kan dubbatame. Sanyii Abrahaamin keessaan sanyii kan kee hin baay'isa yookaan waadaan galame sun ilma kakuu ka jedhamu karaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Eeshi. Kanaaf warri Fariisonni yommuu kana dhaga'ani garuu namichi kuni Bi'eelzebuul hangafa seexanootaa duwwaadhaan hafuurota ammoo baasaa jedhanii. Pointii guddaa argitanii Bi'eelzebuul hangafa seexanootaa qofaan kana godhaa jedhanii. Kiristoos ammoo maal jedheen? An garuu hafuura Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu erga ta'eeti mootummaa Waaqayyoo isin irra dhufeera jedheen. Kiristoos ka inni hafuurota hamoota baasaa jiru. What's going on? Una gurraachatee ture. Okay, Kiristoos hafuurota hamoota kana baasaa jiru maal inni? Hafuura Waaqayyootiin. Hafuura Waaqayyootiin. Maaf isin fakkaata kana? Hafuura Waaqayyootiin ka jedhe kana maaf jedhe isin fakkaata? Ila macaafni qulqulluutu maal jedhe isin fakkaata? Luqaas hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti maal jedha? 38 irratti Waaqayyo Yesuus nama Naazireet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute innis naannee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isa wajjin akka ture beekamaadha jedha. Argitanii hafuura qulqulluudhaan waan isa guute karaa biraatiin hafuura ofii isaa irraa waan isaa kenneef jechuudha. Waan isaa kenneef jechuudha. Akkamitti pointii kun baay'ee murteessaa ta'e isin fakkaata. Kiristoos maal jedhee ture? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti an abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa jedhee dubbatee ture. Maal jedhee? An abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani isin keessa jedhee ture. Okay, Yesuus Kiristoos akkamitti nu keessa hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa Kiristoos akkamitti nu keessa akka jedhu bantu duree badhaa qopheessee kanaan dura dhiyeessee ture hin yaadattu. Okay. Amma immoo yeroo tokkotti qofa dubbise isin guutuu isaa viidicha ilaaluu dandeettanii boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa maal jedhaa? Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef nu isa keessa innis nu keessa akka jiru kanaan hubanna jedha. Argitanii amma an abbaa koo keessa isin ana keessa ani isin keessa gaafa jedhu Kiristoos nu keessa ka jiraatu hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef. Abbaan Kiristoosin keessa ka jiraatu hafuura qulqulluu hafuura ofii isaa irraa waan isaa kenneef. Kana keessaayyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 yoo yeroo qabataa deemaa jiraattan it's really wonderful. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 35 irratti maal jedhaa? Inni Waaqayyo isa erga dubbiidhuma Waaqayyo dubbataa Waaqayyo hafuuricha safara malee kenna hoo. Abbaan ilma isaan jaallataa waan hundumaa harka isaatti kenneera jedha. Waan hundumaa harka safara malee kenneeraaf jedha. Kanaaf ilmillee nuuf maal godhe jechuudha? Safara malee nu kenne jechuudha. Kiristoos illee nuuf hafuura ofii maal nu kenne? Safara malee nurra dhangalaase. Hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef ka jedhu. Abbaan illee hafuura ofii isaa irraa maal kenne? Safara malee ilma isaatiif kenne jechuudha. Ilma isaatiif kenne jechuudha. Amma hafuuraan Kiristoos nu keessa jira, nu Kiristoos hin keessa jira. Akkasumas immoo Abbaan Kiristoos hin keessa, Kiristoos abbaa keessa jira. Kuni hafuura qofaan jedhaan jiru. Maalummaan waaqummaa abbaa Kiristoos hin keessa, waaqummaan Kiristoosiif ka abbaa tokko waan ta'eef jechuudha. Namummaan keenya Kiristoos hin keessa, namummaan Kiristoos nu keessa. Kun waan bu'uura. Kan ammoo ka ta'eetiin jedhe hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef jedhe ergaa Yohaannis irratti. Abbaan ammoo hafuura ofii maal kenne? Safara ilma isaatiif kenne. Amma pooyintiin kennaa hafuura qulqulluu arrabsuu jechuun maal jechuu ka jedhu isa laalaa deemaa irra jechuudha. Hafuura qulqulluu arrabsuu jechuun maal jechuu ka jedhu laaluudha taargeettiin kenna. Amma garasitti isin deebisa. Garasitti isin deebisa. Tole gara Maatiyos boqonnaa meeqaa 12tti jechuudha. Amma Maatiyos boqonnaa 12 irratti Kiristoos maal godhe namicha jaamaa tureen fayyisee ka arge. Kanaaf isaan maal jedhanii? Hafuura Bi'eelzebuul hangafa seexanaatiin kana goota jedhanii. Kiristoos maal jedheen? Ana hafuura Waaqayyootiin kana yoo godhaa jiraadhe mootummaa Waaqayyoo isin irra dhufeera jedhee. Kanaaf amma hafuura Bi'eelzebuuliin kana gooteetta jechuun ati abbaa wajjin konnekshin hin qabdu jechuudha karaa biraati. Abbaan si keessa hin jiru, ati abbaa keessa hin jiru. Tokkummaan abbaa wajjin ati qabdu tokkummaa qajeelaa miti. Ati tokkummaan kan kennu wajjin seexana wajjin jedhanii. Bi'eelzebuul hangafa seexanaatiin hafuura isaatiin kana godhaatta jechuun ati tokkummaan kan kee seexana wajjin malee eenyu wajjin miti jedhanii abbaa wajjin miti. Kiristoos immoo maal jedheen? Ana hafuura Waaqayyootiin kana godhaa yoo jiraadhe garuu mootummaa Waaqayyoo isin irra dhufeera jedheen. It is judged upon you jedhaan. Yoom kun maali eenyummaa eenyu ganu? Eenyummaa Kiristoosii ganu.
tokkummaa Kiristoos abbaa isaa wajjin qabu maal gochuudha ganuudha jechuudha. Sababni isaa poointii kana maaliif wal bira qabsiifnaa kana isinii xumuraa maal jedha 30 irraa eenyullee gara koo yoo ta'u dhabaate mormituu kooti. Akkasumas kana gargaaree walitti qabne hin bittinnaa jedha. Argitanii? Yoo na wajjin hin taane mormituu kooti jedha. Mormituu Kiristoos warra jedhaman immootu gonkumaa Kiristoos wajjin warra qoodan qabne. Argitanii? Adhallee obboloo tokko garee giddu galeessa kan jedhu hin jiru. Yoo garee Kiristoosiiti yoo mormituu isaati gareen giddu galeessa jedhu hin jiru. Kanaaf waldaa ishee dhumaa Ladooqiyaadhaaf ergaan jedhameeru oo alleen taane qabbanaa alleen taane yookaan ammoo oo alleen taane qabbanaa alleen taane buu kanaa taatee yookaan ammoo bu'aa taatee waan ta'eef afaanii si tufuuf jedha. Si tufeera miti si tufuuf jedha. Carraan ati qabdu Kiristoosiin seensisuudha wanti qabu. Kiristoos balbala badhee maal godhaa dhaaraadha. Kiristoos ala jira wanti bu'aa sii godheef maqaa Kiristoos illee waamti Kiristoos garuu keessa hin jiru. Kiristoos garuu keessa hin jiru. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinumtu qoraaf ilaalaa jedha. Kiristoos dhuguma isin keessa hin jiru ree yoo Kiristoos isin keessa hin jiru isin qoraana sanii kuufuu keessa hin jira. Ganama galgala adha boru iftaan illee kan lallabnu kana. Mata dureen keenya Kiristoos isa fannifame lallabuudha. Kiristoos isa na keessa isin keessa jiraachuu qabu lallabuudha. Inni nu keessa hin jiru taanaan mormituu isaati. Sababni isaa eenyullee gara koo yoo ta'u dhabaate mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti qabne hin bittinnaa jedha. Erga kana jedhee kan hin booddee kanaafis ani isinittan himaa cubbuun kamillee arrabsoon namootaaf hin dhiifama jedhee hin dhiifama. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ta'u garuu maal hin ta'u hin dhiifamu. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ta'u hin dhiifamu. Eenyullee ilma namaatti mormee waa isarratti yoo dubbate dhiifama hin argata. Eenyullee hafuura qulqulluutti mormee yoo isarratti dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifama hin argatu. What does that mean? What does that mean? Argitanii? Bara kanattis bara dhufutti dhiifama hin argatu jedha. Okay, macaafni qulqulluun garuu ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irraa maal jedha? Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irraa maal jedha? 7 irraa laala. Akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenya wajjin tokkummaa qaba. Dhiigni ilma isaa jedha. Ilaalame. Dhiigni ilma isaa. Dhiigni ilma isaa maal jedhaara? Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos immoo cubbuu hundumatti qulqulleesseera. What does that mean? Okay. Tole kanaafi dhiigni ilma isaa cubbuun itti nama qulqulleessine hin jiru. Okay, what does that mean then? Achitti hafuura qulqulluu arrabsuun dhiifama hin qabu jedhaa. Asitti ammoo dhiigni ilma Waaqayyoo cubbuun ittiin qulqulleessine tokko iyyuu hin jiru jedhaa. Argitanii? Xiyyeeffannaa asitti ilaallu. Cubbuun dhiifama hin qabne hafuura qulqulluu arrabsuudha jenneerra. Asitti ammoo dhiigni ilma Waaqayyoo hin qulqulleessine cubbuun kamiyyuu hin jiru jedha. Kanaaf cubbuun guddaan dhiifama hin qabne hafuura qulqulluu arrabsuudha ka jedhame isa Kiristoos hafuura Waaqayyootiin hafuurota moota baasaara hafuura seexanaatiin baasaara jechuudha. Karaa biraatiin ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu. Dhiigni ilma Waaqayyoo qulqulleessuu ka danda'u yoo nuti eenyu akka inni ta'e beennee itti amanne qofa. Maal jedhaan asirratti ilaalame. Cubbuun keessan akka duuta isinitti meera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu. Cubbuun dhiifama hin qabne Kiristoos eenyu akka ta'e beennee yoo itti amanuu baanne cubbuu keenyaan duutu. Kanaaf cubbuu keenyaaf akka hin duuneef cubbuu keenyaan akka hin duuneef Kiristoosiin eenyu akka ta'e beennee itti amanuu qabna jechuudha. Kun yaada waliigalaa yaada bu'uuraa. Kanaaf Kiristoos eenyuun akka ta'e beennee itti amanuu dhabuun keenya hafuura qulqulluu arrabsuu wajjin wal qabata. Adda namoonni iddoo aarsaa irratti illee haa ta'uti sooshaal miidiyaa kanarratti Kiristoosiin kallattii garaagaraatiin ganaa. Kiristoos ilma Waaqayyoo akka inni ta'e beekanii amanuu dhabuun cubbuu dhiifama hin qabnedha. Sababni isaa yoo Kiristoos hin beenne malee dhiifamni cubbuu hin jiru. Yoo Kiristoos hin beenne malee yoo aarsaa nuuf kafalame beenne malee namni tokko cubbuu kiyyaaf dhiifama argadha jechuu hin danda'u. Kanaaf namni cubbuu isaatiif dhiifama argachuu kan danda'u Kiristoos eenyu akka ta'e beekee yoo itti amanee qofaadha jechuudha. Kiristoos eenyu akka ta'e beekee yoo itti amane qofaadha. Yoo akkas hin taane immoo cubbuu keenyaaf
dhiifamni hin jiru jechuudha obboloota. Sababni isaa aarsaa cubbuu keenyaatiif kan waan barbaachisu hundumaa kan nuu kafale eenyu qofa waan ta'eef Kiristoos qofa waan ta'eef. So gara mata duree keenyaatti yoo deebineet hin jenne mee fakkeenyaaf an eenyu akka ta'e beektanii jedhaa argattanii boonti kana an eenyu akka ta'e beektanii jedhaa Kiristoos gaafii kana qilleensa irratti dhiisee hin cadhifneef. An eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan jedhee ka'eeti poointi inni jedhe eenyu naan jettu jedhee duuka butoota gaafatee. Eenyu naan jettu jedhee gaafatee. Yeroo baay'ee mata duree kana irra deebaa dubbataa tureera. Namoonni as jala jirtanillee baay'een keessan si'a meeqaa meeqaan irra deebee dubbadhu dhageettanitti. Poointi makanatu baay'ee murteessaa waan ta'eef. Kiristoos maal jedheeni yeroo dhiyaate namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhe. Isaan yemmus deebisanii kaan inni Yohaannis Cuuphaadha. Kaan inni Eeliyaas, kaan inni Ermiyaas, kaan raajota keessa tokko jedhan. Akkuma obboloonni keenya musliima la jedhan. Raajota keessa tokko jedhan. Kana Kiristoos ignore godhee jiru. Nullee ignore goona jechuudha kana. Akkuma Kiristoos ignore godhee itti dhiise nullee itti dhiibna kun ka addunyaati kun. Isinoo eenyu naan jettudha poointii murteessaan. Duuka butotaan isinoo eenyu naan jettudha. Kanaaf nutis isinoo eenyu naan jettu ka jedhu keessaa qooda qabna jechuudha. Simoon Phexros deebisee ati masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedheen. Kana abbaa kiyya sitti hime jedheen poointii nan barbaadu isa kana. Kana abbaa kiyya sitti hime jedheen. Maaf Yesuus kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaati kana yaa'umtedha kan abbaa koo Waaqa jiru sitti hime jedheen. Maaf abbaa kiyya sitti hime jedheen. Sababni isaa abbaa malee ilma kabee kun jiru waan ta'eef. Abbaa malee ilma kabee kun jiru waan ta'eef. Raaf dubbifnee gara mata duree keenyaatti deebina. Mata dureen keenya kanaa miti seensadha waan ta'eef. Itti fufee namoota achi turaniin abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e kabee kun jiru. Ilma isaatii fi warra isaatti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaa eenyu akka ta'e kabee kun jiru. Interesting. Amma argitanii ilaal abbaa eenyu akka ta'e kabee kun jiru asitti. Eenyu malee ilma malee warra itti mul'isuu barbaadu malee. Ilmi eenyu akka ta'e kabee kun jiru abbaa fi warra abbaan itti mul'isuu barbaadu malee. Gara mata duree keenyaatti deebi'aa arrama. Kanaaf Kiristoos waa'ee koo eenyutu dhugaa baa jedha. Asirra ilaala. Eenyu akka Kiristoos eenyutu dhugaa naa baa jedhee Kiristoos yeroo dubbatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:17 irratti seerata keessan keessatti immoo dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Namoonni lama argartani namoonni lama fudhatamaadha kan jedhu ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a abbaan inni erge immoo anaaf dhugaa ba'a. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a abbaan inni erge immoo anaaf maal godha anaaf dhugaa ba'a. Sababni isaa abbaa qofatu isa beeka waan ta'eef kun ammoo isa. Kanarraa kan hafe anillee dhuga baatuudha isinillee dhuga baatuudha hafuurri isaa dhuga baatuudha macaafni qulqulluun dhuga baatuudha. Even boqonnaa 5:39 irra dubbiftan macaafotan qurtuu isaan waan jireenya argattan isiniif fakkaata isaan hundinuu waa'ee koo dubbatu jedha. Baay'ee gaarii. Kanaaf amma pooyintiin Kiristoos eenyu jedhu ka deebii nu kennu abbaadha jechuudha. Abbaadha jechuudha. Mata dureen keenya kan ammaa ilma waaqaati jennamu waaqa ilma jennaa ka jedhuun jalqabne. Mee iskiriinii kanarra waa weessin mul'isa. Waa weessin mul'isa. Ilaalaa rogatta daraa. Ilaalaa. Ingiliffa waan konvertii godhaatu jira. Asirratti ilaalaa. Son of God. Maal jedha kun? Ilma Waaqayyoo jedha. Jecha ilma Waaqayyoo jedhu kun macaafa qulqulluu keessa yoo diqqaate iddoo 47 jira. Iddoo 47 jira. Yoo diqqaate iddoo 47 jira. Maal ka jedhu? Ilma Waaqaa ka jedhu. Mee iddoo ilma Waaqaa Son of God jedhee dhugan gaaddise san jedhee dubbata. Waaqa ilma jedhee irra barreessu mee. Waaqa ilma jedhee haa barreessu. God the Son. Ilaala. Kun maal jedhaara jechuudha? Waaqa ilma jedhaara. God the Son. Hin jiru. Waaqa ilma ka jedhu hin jiru. Kallattii ofii barbaaddanii sheer godhaasin sarchi godhaa. Macaafa qulqulluu keessatti jechi waaqa ilma jedhu hin jiru. Eeshi waan jedhaa dhuftu jira xiyyeeffadhaadhaan na hordofaa. Waan barbaadaa dhuftu jira. Amma ammoo God the Father jedhaa barreessume irratti. God the Father. God the Father. Waaqa abbaa jechuudha. God the Father. Father. Okay. God the Father jedhee warra barreesse yoo diqqaate iddoo meeqa jira? Iddoo 12. Waaqa abbaa ka jedhu yoo diqqaate iddoo 12 jira. Iddoo 12 jira. Baay'ee gaarii. Maaf macaafni qulqulluun waaqa ilma jechuu didee ilma waaqaa jedha. Poointiin waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos mul'isu waaqa tokko ka mul'isu ilma waaqaati yoo jenne moo waaqa ilma yoo jenne. Fakkeenyaaf Kiristoos maal jedha?
Anii fi abbaan tokko jedha. Anii fi abbaan tokko gaafa jedhu inni abbaa isaa wajjin tokko malee waaqa qaama biraa ta'eeti waaqa biraa wajjin tokko miti. Nu ka qabnu waaqa tokkocha. Obbola tokko waaqa tokkocha qabna. Waaqni tokkochi kennaa ilma tokkocha qaba. Ilma tokkocha qaba. Ilma tokkocha ka isarraa dhalate ka isa keessaa ba'e eenyummaa akka isaa qabu. Ilma tokkocha qaba. Karaa ilma isaa kana ammootu hafuura qulqulluu nurratti dhangalaasa. Waaqa tokko ka jedhameef kanaaf. Waaqa abbaa jennee waaqa ilma waaqa hafuura qulqulluu jenne waaqa sadi ta'a. Waaqa. Yeroo baay'ee obboloonni garaagaraalee bileem ka godhanii dhugaa kanaan. Waan macaafa qulqulluu irratti hin barroofne namoonni bifa kanaan jedhanii waan maqaadhaaniif jecha kana proof gochuudhaaf namoonni rakkatu. Kiristoos ilma waaqaati. Ilmummaan isaa waaqummaa isaati. Kiristoos waaqaa eeyyee. Maaliif? Ilma waaqaa isa abbaarraa dhalate waan ta'eef. Okay, pointoota kanneen irra deebi'ee dubbifnu. Mee ilaala pointi kanneen. Inni tokkoffaani Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti maal jedhaara? Ilaala. Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalate jedha. Uumama hundumaa dura jechuun Maariyaamiin irraa dhalate jechuu miti. Uumama hundumaa dura dhalate jedha. Uumama hundumaa dura dhalate jechuun dachiif samiin uduun uumamiin hin dura jechuudha. Waaqayyo jalqaba maalu? Waaqayyo jalqaba bantii waaqaa lafaa uume. Kanaafidha. Uumama hundumaa dura dhalate gaafa jedhu macaafni qulqulluun seera uumaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uume. Yeroo bantii waaqaaf lafaa kana uumuyyuu eenyuun uume jechuudha. Macaafni qulqulluun akka jedhutti. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Bara duritti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbate. Waaqayyo guyyoota bara sadhumaa kanatti Waaqayyo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan dachiif samii. Kanaan maal jenneera? Waaqayyo jalqabatti argitanii? Waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uume. Bantii waaqaaf lafaa uume. Yeroo bantii waaqaaf lafaa uumu kana karaa ilma isaa uume. Sababni isaa bantii waaqaatiif lafaa dura Kiristoos eenyurraa dhalate waan ta'eef abbaa irraa dhalate waan ta'eef. Abbaa irraa dhalate waan ta'eef. Kun waaqummaa akka abbaa qabaachuu isaatiif ragaa seen qabaate jechuudha. So ilma waaqaati yoo jenne abbaa wajjiin maalummaa tokko qaba jechuudha. Argitanii? Abbaa wajjiin maalummaa tokkocha qaba jechuudha. Sababni isaa ilma isaa isarraa dhalate waan ta'eef. Okay. Inni biraa immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 42 irraa maal jedha? Yesuus deebisee Waaqayyootu abbaa keessan ta'e ana jaallatu turtanii. Anoo Waaqayyo keessaa bahee dhufee as jira. Isatu na erge malee aan ofiin dhufne jedha. Argitanii? Waaqayyo keessaa bahee dhufee as jira jedha. Kanaaf Kiristoos eenyuun keessaa bahe? Waaqayyoon keessaa bahe. Kanaaf waaqa tokkocha gaafa jennu abbaa macaafni qulqulluun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu waaqayyoo tokkochatu jira abbaa gaafa jedhu Kiristoos waaqa wanti nu jennuufi waaqummaa akka abbaa waan qabuuf abbaarraa waan dhalateef obboloota koo. Abbaarraa waan dhalateef. The only begotten son of God jedha macaafni qulqulluun. Abbaatti waan dhalateef. Hafuura qulqulluullee abbaan karaa ilma isaa irratti waan dhangalaaseef. Kanaaf Kiristoos eenyu jennee waamna? Ilma waaqayyooti jennee waamna. Jecha ilma waaqayyooti jedhuu fi waaqa ilma jedhu jidduu garaagarummaan jiru. Yoo ilma waaqayyooti jenne waaqa abbaa wajjin sabistansii tokkocha. Ilma isaa ta'uusaa indikeetii godha. Ilma kan jedhu. Baay'ee maqaan isaa ilmaa miti. Yoo waaqa ilma kan jennu ta'e immoo maqaan isaa ilma akka waan jedhamuuti. Yookaan immoo waaqa biraa abbaa biratti kan ilma jedhamu wayii. Waaqa biraa abbaa biratti kan hafuura qulqulluu jedhamu wayii. Akkasitti miti. Kanaaf waaqa tokkocha gaafa jennu ilma tokkocha qaba. Kan bara baraan abbaa wajjin ture kan abbaa irraa dhalate maalummaa akka abbaa kan qabu jechuudha. Maalummaa akka abbaa kan qabu. Kan abbaa irraa dhalate maalummaa akka abbaa kan qabu jechuudha.
Kanaaf karaa ilma isaa kana waan hundumaa uume. Kanaaf macaafni qulqulluun inumaayyuu kanaaf Kiristoos maqaan isaa fakkeenyaaf sagalee Waaqayyoo jedhameera. Sagalee Waaqayyoo jedhameera. Ilma Waaqayyoo jedhameera. Waaqayyoon wajjin jedhu kan ammoo Ammaanu'eel jedhameera. Kanaaf kallattii kanniiniin ilaalleetiin jenna jechuudha Kiristoosin. Argitanii? Kiristoosin kallattii kanaan maal gooneetiin jenna? Ilaalleetiin jenna. Kiristoosin kallattii kanaan ilaalleetiin jenna. Okay. So, ilmummaan isaa maalummaa isaati jechuudha. Waaqummaa isaati jechuudha. Ilmummaan isaa waaqummaa isaati. Ilmummaan isaa waaqummaa isaati. Fakkeenyaaf akkanumattiyyuu namni ilmi kiyya nama waan ta'eef. Neechari mattu. Akkuma yoo guutuutti baay'ee kanallee waan fayyadameef qaba. Ragaa kana takkaan isinii kaasa. Fakkeenyaaf kana wanti fayyadameef maal jedha macaafni qulqulluun? Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 19 amma 20 irra yoo laaltani. Okay, 19 irra yoo laaltan waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaa. Isaaniif warri jedhaaru dheekkamsi Waaqayyo warra Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namoota hundumaa irratti Waaqa irraa mul'ata jedha. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jal'ina namoota hundumaa irratti in mul'ata jedha. Isaanoo jal'ina isaaniitiif dhugaa marguru jedha. Dhugaan ukkaamsu jedha. Jal'ina isaaniitiif dhugaa ukkaamsu jedha. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofii isaatii isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee ijaan hin mul'ata. Waan Waaqayyo hubatee jechuudha. Waan inni uume irratti ijaan qalbifatamee in hubatama jedha. So amma Waaqayyoon kan hubannu waan inni uume irraa sobachuu hin dandeenna jedha asirraa. Namni kamuu Waaqayyoon hin beeku jedhee ragaa dhiyeeffachuu hin danda'u. Sababni isaa Waaqayyoon beekuudhaaf wanti isaaf yookaan ammoo namni argachuu qabu hundinuu isaaniif faana. Uumama irraa sobachuu danda'anii. Uumama irraa akkamii Waaqayyoon hubanna isin fakkaata. Nama haa uumnu akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedheera Waaqayyo. Lakkaa uumama namaa yoo laalle maal hubanna jechuudha? Waaqayyoon hubanna jechuudha. Guutuutti namni Waaqa mul'isa miti. Uumamni Waaqa mul'isuu hin danda'u. Garuu waa'ee Waaqaa hubachuudhaaf argitanii waa'ee Waaqayyoo hubachuudhaaf uumamni kiliirreeti. Uumama keessaa uumamni namaa. Uumamni namaa completely akkamitti abbaaf ilma waaqummaa akkamitti mul'isa isin fakkaata. Ilaamee waan isin ajaa'ibee hin dhiifne gara uumamaatti isin deebisame. Gara uumamaatti isin deebisa. Uumama boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa maal jedha? Yeroo isaan uume nama jedhee isaan moggaase jedha. Nama jedhee isaan moggaase. Inni dhiiraaf dubartii isaan uume isaan eebbise jedha. Jecha kana Ingiliffaan laalame. Male and the female created him and blessed them and called their name Adam. Maqaa isaanii inni jedhee moggaase Adam jedhee moggaase jedha. Maqaa isaanii jedhaara malee maqaa isaa jedhaan jiru. Argaartanii? Maqaa isaanii jedhaan malee maqaa isaa jedhaan jiru. Kanaaf Addaam kan jedhame dhiira qofa miti. Dubartiin illee Addaam jedhamteetti. Dubartiin illee maal jedhamteetti? Addaam jedhamteetti. Sababni isaa Addaamiin keessaa baate waan ta'eef. Literally uumamni namaa inni jalqabaa Waaqa bifa kiliir ta'een kan inni mul'isatan jiru. Dhibbaan dhibbatti kana godhee mul'isallee yoo hin jenne obboloota koo Waaqa hubachuudhaaf poointii baay'ee gaadha jechuudha. Waaqayyoon hubachuudhaaf poointii baay'ee gaadha. Kanaaf macaafni qulqulluun bifa kiliir ta'een gaafa nuuf kaayetiin jedhu isa Waaqayyoon hubachuudhaaf uumama namaa ilaaluun baay'ee gaadha. Uumama namaa jechuudha. Kanaaf namni Addaamis Heewanis maqaa isaanii maal jedhee moggaase jedhaara? Addaam jedhee moggaase. Mee asirratti maqaa isaanii warra Amaariffaa dubbiftan Amaariffaan illee meesanii baasa. Warra Amaariffaa dubbiftan Amaariffaan illee meesanii haa baasu. Waan ajaa'ibaa laaltanii. Okay. Namoota Amaariffaa dubbisuu dandeettaniif kan asiin dhufaaru boqonnaa 5 lakkoofsa 2. ወንድና ሴት አድርገው ፈጠራቸው ባረካቸው ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው ጀ ከናፍ ክርስቶስ አረደን ክርስቶስ ኤግዛክትሊ አባ ወጅን ዋቁማ ተኮ ዋቀዩ ጀደሜ ከኒ ዋሙ ደንዳው ፊ አኩመ ሄዋን አዳም ከሳባተ ክርስቶስ ለ ዋቀዩን ከሳበ ዋኘረ ሰብስታንስ ተኮ ጫዋን ቀበኒ
That's a wonderful. Kanaaf Kiristoos ka jennee nuti waamnu ilma waaqayyooti jennee waamnu. Argitanii? Ilma waaqayyooti jennee waamnu. Ilma waaqayyo jechuun ammoo waaqummaa isaati. Ila argitanii ilma waaqayyooti jechuun waaqummaa isaa akka ta'e clear godhee isinitti hima. Kiristoostu iddoo tokkotti akkana jedheen. Ani abbaan tokko jennaani nama taatee jirtu ati maal of goote jedhanii waaqayyoon of goote jedhanii. Nama taatee jirtu maal of goote waaqayyoon of goote jedhanii. 28 irra maal jedha? Ilaalame. An jireenya bara baraa isiniif nan kenna isaaniif nan kenna. Isaan bara baraan hin badan. Namni tokkollee harka koo keessaa isaan hin butatu jedha. Harka koo keessaa jedhaa qofa qubaadhaa. Eenyullee harka koo keessaa isaan hin butatu. 29 irraa abbaan koo inni alatti isaan kenne hundumaarra guddaadha. Homtu harka abbaa koo keessaa isaan hin butatu. Harka koo harka abbaa koo. Achiin itti aansee maal jedha? Abbaanii fi an tokko isaan hin jedha. Abbaanii fi an tokko gaaf jedhu an maalidha jedhaa? An ilma isaati jedhaa. Abbaanii fi an tokko gaafa jedhu an ilma isaati Kiristoos ka jedhaa. Inni akkana jennaan maal jedhanii? 33 irratti ilaala. 33 irratti maal waan jedhanii ilaala. Yihuudoonni immoo ati waaqayyoon waan arrabsiteef malee hojii gaariif waan si ajjeenneen miti. Dhagaadhaan si dhoofna miti. Ati nama taatee jirtu maal of goote jedhanii? Waaqayyoon of goote jedhanii. Maal waan jedheef? Aniif abbaan tokko waan inni jedheef. Kanaaf aniif abbaan tokko jechuu isaaniititti waaqummaa isaa akka inni dubbate clearly hubatanii jiran jechuudha. Isaaniif gade. Kanaaf dhagaadhaan si dhoofna jedhanii. Kanaaf dhagaadhaan maal goona jedhanii? Si dhoofna jedhanii. Inni ammoo 36 ragga siqee dubbiftan ani ilma waaqayyooti ufiin jedhee. Akkamitti isa ani ilma waaqayyooti ufiin jedhe kana waaqayyoon arrabsita jetture jedhanii. Kanaaf inni ilma waaqayyooti ufiin jedhe jechuun waaqummaa ofii maal godhe jechuudha. Isaanitti hime jechuudha. Sababni isaa ani isa keessaa bahee dhufee as jira. Lafa kana irratti amma isin gidduutti argamuun koo lafti an dhufe ebaluun irraa hidda lakkaa'uu hin taane an abbaa keessaa bahee dhufe jedhe. Kanaafidha obboloota koo. Macaafa qulqulluu keessatti sila maal jenneetu? Abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmi itti mul'ise malee abbaa ka beeku hin jiru jenneera. Tole, abbaan Kiristoosiin ati waaqayyoodha jedheeraani? Eeyyee. Ati waaqayyoodha jedheeraani? Eeyyee. Abbaan Kiristoosiin maal jedheeraan? Ati waaqayyoodha jedheeraan. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irraa waa'ee ergamootaa jedha. Waa'ee ergamootaa illee jedha. Ka dubbataa abbaan. Waa'ee ergamootaa illee inni abbaan. Inni ergamoota isaa keessaa ergamoota isaa akka qilleensaa. Warra isaaf ergamanis akka raayyaa ibiddaan godha. Jedhe. Inni jedhe. Waa'ee ilmaa immoo teessoon kee yaa waaqayyo baraamma baraati. Uleen mootummaa keessa ulee qajeelummaati. Teessoon kee yaa waaqayyo ka jedhe abbaan eenyuun jedheen? Ilma isaatiin jedheen. Argitanii? Ilma isaatiin jedheen. Pointi kan rogannaa laala. Ilma isaatiin jedheen. Okay. Teessoon kee yaa waaqayyo gaafa jedhuuni waaqayyo koon jenneen. Lakkoofsa 39 irratti immoo sagalee garuu maal jedha ilaala xiyyeeffannaadhaan. Akkuma lakkoofsa 8 sirri jennee fudhanne sagalee sirri. Sagalee maal jedhaan? Ati qajeelina jaallatti, jal'ina jibbiti. Kanaaf waaqayyo kee waaqayyo si dibe jedhaan. Obboloonni musliimaa lakkoofsa 9 kanan jaallatan. Obboloonni musliimaa lakkoofsa 9 kanan jaallatan. Maaliif jaallatan isiniif fakkaata? Ati qajeelina jaallattee jal'ina jibbite kanaaf waaqayyo kee waaqayyo si dibe. Abbaan Yesuusin maal jedheeraani? Ani waaqayyo keeti jedheeraan. Abbaan Yesuusin ani waaqayyo keeti jedheeraan. Kanan jaallatan. Garuu lakkoofsa 8 jibban lakkoofsa 8 irratti ammoo ragaa biraa barbaadu. Hayi lakki kun kanaaf hin jenne lakki kun kanaaf hin jenne jedhan. Argitanii? Eeyya dhugaadhaa abbaan Yesuusin ani waaqayyo keeti jedheeraan. Garuu ati waaqayyoodha jedheeraan illee. Kiristoos illee maal jedheera wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti. Gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara waaqayyo kootiitiif gara waaqayyo keessanii jedheera. Abbaan illee ani waaqayyo keeti jedheera Yesuusin. Baay'ee yeroo baay'ee yeroo macaafa qulqulluu dubbinu kiriitikaalii waa hundumayyuu ilaaluun baay'ee gaariidha. Yesuusin maal jedheeraan ati waaqayyoodha jedheeraan. Ati waaqayyoodha jedheeraan. Pointi kana rogan laala. Itti aansee ka jiroo Yesuusin maal jedheen? Kun ilma koo isaan jaalladhuudha isa dhagaa jedheen. Kun ilma koo isaan jaalladhuudha isa maal godhaa? Isa dhagaa jedheen. Lakkoofsa 17 maal jedheen? Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha gammachuun koo isarratti raawwatama jedhee waaqarraa dubbate jedha. Eenyutu dubbate? Abbatu dubbate. Argitanii? Abbatu dubbate. Itti aansee maal jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irratti illee
kudha torba shanirra maal jedhaani utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffise sagaleenis duumessicha keessaan dubbatee kun ilma koo isaan jaalladhu gammachuun koos isatti raawwatama isa dhagaa jedhe argitanii isa dhagaa jedhe kun ilma koo kanaaf Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jenna kun ammootu abbaa wajjin waaqa tokko akka nu waaqessuun clearly ka dubbatu isa kana kanaaf Kiristoos maal jedha karaan dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha kanaaf abbaan maal dha jechuudha soorsii burqaa waan hundumaan gara abbaatti kan nu geessu eenyunni ilma isaati duri akkanumatti baadiyyaa keessatti maal jedhan abboonni dhugaan ilmoo rabbiiti jedhan dhugaan ilmoo rabbiiti yookaan immoo dhugaan ilmoo waaqaati jedhan dhugaan ilmoo waaqaati jedhan kanaaf Kiristoos karaan dhugaan jireenya na jedha walii galatti nu ka waaqeffannu waaqa tokkocha abbaa Kiristoosin ilma isaa karaa ilma isaa immoo hafuura qulqulluun nurratti ka dhangalaase hafuurri keenya Roome 8:16 irratti hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii gala jechuudha argitanii fakkeenyaaf jecha Kiristoos karaan dhugaan jireenya ana jedhamee haalaallu pointi san kanaan dura illee mabeettanii maal jedha Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaan dhufu jedheen anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa maal hin godhu hin dhufu argartanii amma pointiin kuni garri lachuu sirriidha gara lachuu wanti jedheef abbaan illee karaa ilma isaa yoo hin taane gara nama tokko illee dhufu obboloota koo Kiristoos isin keessa yoo hin jiraan Kiristoos nu keessa yoo hin jiraan abbaan nama tokko wajjin walitti dhufee nan qabu warroonni ilma Waaqayyoo ganan abbaa wajjin walitti dhufeen isaan qaban tokko iyyuu hin jiru sababni isaa barootuma durii irraayyuu jalqabee abbaan dhala namaa wajjin karaan inni konnekshinii uume karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos qofadha inni kun ammoo ilma isaati mata dureen kenna waaqa ilma jennamoo ilma waaqaa jenna ka jedhee kaaseef kanaaf fakkeenya Maariyaam irraa ka dhalate ilma waaqaati ilma waaqaa ka ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu san qabatee hin dhufne sagaleen kee jira sagaleen kee seeraan dhagabaa mee warri jala jirtan naa barreessa thank you ni dhagama baay'ee gaarii amma pooyintii lakkoofsa 60 rogannaa qabadha Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa maal hin godhu jedhe hin dhufu jedhe barootaaf kakuu moofaa keessatti uduunni dhalannillee kakuu haarawaa keessatti illee karaa Yesuus yoo hin taane eenyullee gara abbaan dhufu kun dubbii nama dinqu nama ajaa'ibu dhugaa dubbii baay'ee nama ajaa'ibu maaf isin jedhe isin fakkaata akka inni baay'ee nama ajaa'ibu wanti kana isin kaaseef kakuu moofaa keessatti raajonnii fi abboonni jiran ka isaan ittiin geggeeffaman hafuura Yesuusitiin nama ajaa'ibu hafuurri Yesuusi inni abboota keenya geggeesse hafuuruma saniin geggeeffamaniiti macaafni qulqulluun kan barraa'e hafuura eenyuti hafuura Yesuusiiti waan kana rogannaa laala hafuura Yesuusiiti waan isin jedheef qaba pointi kana rogan laala Yesuus asirmaa jedhaadha karaan dhugaan jireenyaan pointi kana irra deebi'a rogatti buildii godhaa rogatti ijaaraa lakkoofsa 6 kana naa qabadhaa garuu isa Yesuus Kiristoos anaaf isiniif argitanii karaa dhugaa jireenya isa jenneetiin jenne Kiristoos Yesuus anaaf isiniif kakuu moofaa keessatti illee dubbiin isaa hafuura Yesuusiin akka barraa'e qofa akka laallu barbaada mee tanaa xumurru gara hafuuraatti hin darbinaa mee nuti akkamitti karaa Kiristoosii gara abbaa dhufna dura abbaan karaa Kiristoosii gara keenya akkamitti dhufaa laallume karaan dhugaan jireenya ana jedheera karaa Yesuusii malee wanti gara keenya dhufu hin jiru abbaan karaa Yesuusii maaliin gara keenya dhufu ilaalame waan ajaa'ibaa dubbii namatti tolu Waaqayyo hojii nuyi qajeellummaadhaan hojjanneef utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressu hafuura qulqulluutiin maal nu godhe nu fayyise hafuurichis jedha argaartanii hafuurichis dukkanaatu hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kennaa arjummaadhaan nurratti dhangalaasedha qofaan ofii kiyyaa jedhaan jirru roga dhageeffadhaa laala Waaqayyo hojii nu qajeellummaadhaan hojjanneef otoo hin ta'in
akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressu hafuura qulqulluutiin maal nu godhe nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kennaa arjummaadhaan nu irratti dhangalaaseedha. Amma kanaaf abbaan karaa Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu arjummaadhaan maal godhe nu irratti dhangalaase. Waan nama jaabeen dhimne ammoo nuti hafuuruma saniin karaa Yesuus Kiristoos abbaa bira geenya. Ilaalamee ammallee eeruu kan ammallee ilaalaa. Macaafa qulqulluudha waan ta'eef baay'ee namatti tola. Maal jedhaara asirratti? Ilaalamee 16. Fannoo irratti du'uudhaan. Eenyutu du'e fannoo irratti? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootu du'e. Fannoo irratti du'uudhaan. Ilaalamee. Dubbifna. Fakkii ol deebisaa agarsiifne obsaan ilaalaa. Oshi. Fannoo irratti du'uudhaan. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turantis misraachoo nagaa lallabe. Haleluuyaa. Oduun gammachuu misraachoon kan lallabame karaa Yesuus Kiristoositti. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka abbaa bira geenyu qabna. Karaa eenyu? Karaa isa fannoo irratti fannifame. Maalidhaan? Hafuura tokkoon. Abbaan illee hafuura tokkoon karaa ilma isaa maal ta'e? Gara keenya dhufe. Kanaaf karaan dhugaan jireenyi ana inni Yesuus Kiristoos jedhe maalidha jechuudha? Dhugaadhaa jechuudha. Namatti hin tolu? Karaan dhugaan jireenyi ana inni Kiristoos jedhe dhugaadha jechuudha. Karaan dhugaan jireenyi ana inni Kiristoos jedhe dhugaa ta'eetiin jedhe jechuudha. Dhugaa ta'eetiin jedhe jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf dhugaa kanaan ilaalleetiin jenna waan hundumaa jechuudha. Dhugaa kanaan ilaalleetiin jenna. Dhiqoo neetworkii tun jala biizii taara na fakkaata. Am I right? Sagaleen kiyya jira? Yoo sagaleen rakkoon qaban itti hafuunnu. Okay. Kanaaf ni jira. Thank you. Kanaaf warri kakuu moofaallee warri kakuu haarawaallee kan ittiin geggeeffaman karaa hafuura Yesuusii qofaadha. Pointi kana rogatti naa liqimsa. Karaa hafuura inni isin jedhe hafuura Yesuusiiti. Mee fakkeenyaa fi kakuu haarawaa hafuura ofii isaa irraa isinii kenna jedheera waan ta'eef isin lamaanuu gaafa jedhu warri orma turtanii fi warri Yihuudannii fi Ormoonni illee jechuudha. Mangee. Nu lamaanuu jechuun warri orma turan Yihuudota warri hin taane yookaan warri carraa fayyinaa keessaan argannee fi warra ammoo orma ta'an. Ormaa fi warra saba ta'an jechuudha. Isaan kunniin lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti kan araaraman dhiiga isaa isa dhangala'eenii jechuudha. Kanaaf nuti hundinuu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos diinummaan jidduu keenya jiru maal ta'eera? Hafeera. Sabummaan saba Israa'eliiti. Gosa kana ka jedhu hundinuu dhiiga Kiristoositiin hafeera. Hundumti kennayyuu hafuura tokkoon karaa Kiristoos akka abbaa bira geenyu qabna. Maal jennee abbaa jennee? Kanaaf akka bara durii obboloonni yeroo qaaqan isin Israa'eloota maali jedhan? Nuti Israa'eloota amma akka taane karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaa isa dhangala'een Israa'eloota hafuuraatiin. Israa'eloota hafuuraati. So that's a point. So amma pointiin guddaan asitti hankaasuu barbaade kakuu moofaa keessatti illee warri jiran hafuura Yesuusiitiin geggeeffamaa turanii ka jedhu. Kakuu moofaa keessa illee warri jiraataa turan hafuura eenyuutiin geggeeffamaa turanii hafuura Yesuusiitiin geggeeffamaa turanii ka jedhu. Fookas gochuu barbaada. Mee waan kana rogan laala. Hafuura Yesuusiitiin akkamitti akka isaan geggeeffamaa turan. Tole. Maal jennee qoranne kaleessa yeroo lalu Phexrosin tokkoffaa Phexros lammaffaa Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irra maal jedhaa? Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta waaqayyoo biraa fudhatan maal godhan? Dubbataniiru. Maaliin geggeeffamanii jedhaa? Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii. Pointi kaa rogan laala. Eenyu faatiin? Raajoon. Hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii. Raajotatu hafuura qulqulluudhaan geggeeffame. Amma tokko boqonnaa lakkoofsa 10 irraa amma akkana jedhe. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture kana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoos hin argatu, waa'ee ulfina isa booddeedhaan isaa dhufuuf jiru. Duraan dursanii yeroo dubbatanii
hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamiitti yookiis gara yeroo attamiitti akka agarsiisaa turen qoratanii jedha. Wanti isaan hojjechaa turan mataa isaaniitiif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqayyoo irraa ergame. Asirra maal jedhaa? Hafuura Kiristoos jedha. Kanaaf hafuura Kiristoos wanti jedhameefi dhala namaa fayyisuuf kakuu moofaa irraa jalqabee inni waadaa galame Kiristoos Yesuus qofaadha waan ta'e. Kakuu moofaa keessa abboonni turan, raajonni turan kan isaan geggeeffamaniin hafuura Kiristoosii qofaan. Sababni isaa edduma jennataa irraa jalqabee hoolaan qalame kan inni itti fakkeeffamu Kiristoosiidha. Karaa hoolaa qalamee kanaan yoon ta'an eenyullee gara mana qulqullummaatti dhufee cubbuun isaa dhiifamuu hin danda'u. Kanaaf abboonni kakuu moofaa hafuura Kiristoosiitiin adhallee warri jirru hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef jedha. Ergaa Yohaannis 1:4 jechuudha. Kanaaf hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis gara yeroo attamiitti akka qorataa ture agarsiisaa ture jedha. Adhallee hafuurri Kiristoosii nu keessa jira jechuudha. Akka isaanii caala nuuf aksesii guutuutu baname amma. Isaaniif gaayidensii ture. Isaan geggeessaa ture. Kanaaf obboloo tokko ilma Waaqayyoo jechi jedhu waaqa ilma ka jedhu caalaa ilma Waaqayyoo ka jedhu tokkummaa abbaa wajjin inni qabu kan agarsiisudha. Abbaa irraa dhalachuusaa kan mul'isudha jechuudha. Kan mul'isudha jechuudha. Akkuma sila isiniif search gochuudhaaf yaale iskiriinii irratti akkuma gochuudhaaf yaale akkuma abbaan ilma isaa beekutti beekna baasuu eenyu. Ilaamee. Eeruu tana qofa dubbiseen ammallee irra deebi'aa wayii search isinii godha. Ilaala. Wangeela Yohaannis 10:14-15 irraa jedha. Tikseen gaarii nana. Ani hoolota koo beekaa, hoolonni koos na beeku. Abbaan akkuma na beeku, anis akkuma abbaa beeku, aniif hoolonni koo ol beekna jedha. Ilaa obboloo tokko. Akkitti nu Kiristoos hin beennu akka abbaan beekutti. Abbaan akkamiin beekaa tokko ati ilma kooti jedhaan. Lammaffaa ati Waaqayyoodha jedhaan. Kanaaf nutis Kiristoosin akkamitti beenna? Waaqummaa akka inni qabutti isa beenna. Ilma Waaqayyoo akka inni ta'etti isa beenna. Malee waaqa ilma akka jedhamutti miti. Ilma waaqaa isa waaqummaa akka abbaa qabu. Sababni isaa sabistansii abbaa wajjin kan abbaa irraa dhalateedha. Waaqummaa abbaa wajjin tokkicha qabuudha malee paralaalii ka isaa wajjin connection hin qabne wayii waaqa ilma maqaan isaa ilma ta'ee miti. Ilma waaqaa isa maqaan isaa Yesuus, isa maqaan isaa sagalee Waaqayyoo, isa maqaan isaa Amaanu'el Waaqayyoon wajjin jira jedhameera jechuudha. Inni garuu ilma eenyuti? Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Kanaaf nutis ilmaan Waaqayyoo ta'uu ka dandeenyu hafuura ilma isaa kana yoo fudhannedha. Hafuura ilma isaa kana yoo maal goonedha? Yoo fudhannedha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jalqaba search isinii gochuudhaaf yaale warra jalqaba dhuftanii turtaniin fakkeenyaaf asirratti kun King James version yeroo baay'ee kanan fayyadamu. God the Father yoo jennee search goone ammallee isin fuuldura search gochuu hin danda'a. Yoo dhiqaate iddoo meeqa jira? Iddoo 12 jira. God the Father. God the Son jedhee amma Waaqayyo ilma jedhee oduu asif barreessee Waaqayyo ilma jedhee oduu asif barreessee yoo search godhu 0 hin jiru. Waaqayyo ilma ka jedhu hin jiru. Garuu asif bakka kanatti Son of God jedhee barreessee ilma Waaqayyo jedhee yoo barreesse yoo dhiqaate iddoo meeqa jira? Iddoo 47. Kanaan maal jechuu barbaade? Ilmummaan isaa yes karaa ilmaan Waaqayyoo taane jechuudha. Roomii 8:14 irraa akkasumas immoo Galaatiyaa 4:6 ilmaan Waaqayyoo hafuura ilmummaatti akka guddifamneet hin jenne argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf Kiristoos ulfina Waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii tafanitti maal hin godhe jedhe hin lakkoofne jedhe. Kanaaf ulfina Waaqayyummaa ka abbaa wajjin qixxate isaanii miti kan dhufu. Ulfina sana gadhiiseeti kan dhufu. Ulfina Waaqayyummaa isa abbaa wajjin wal isa qixxeessu saniin yoo dhufe eenyullee isa fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Eenyullee isa fuuldura maal ta'uu hin danda'u dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf isa Museedhaan gammoojjii keessatti yoon argite maal ta'uu hin dandeessu. Jiraachuu hin dandeessu jedhe sana. Ulfina sana gadhiisee ulfina sana waaqummaa gadhiisee jiraan jiru. Ulfina sana gadhiisee. Glory. Garuu Kiristoos yeroo ibsinu maal jedha Macaafni Qulqulluun? Qolaasiyaas 2:9. Tasalonqee banee okay. Qolaasiyaas 2:9 irraa maal jedha? Guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa maal godha jedha? Jiraata jedha. Namummaa Kiristoos keessa jiraata jedha. Kiristoos inni jedhame isa dibame sana. Inni waaqummaan keessa jiru ulfina Waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu maal godhe? Ka dhiisee dhufe sana jechuudha. Kiristoos waaqummaa qabaa? Eeyyee.
dhibbaan dhibban. Yeroo wamaraa miraa dhufu qaba ayyee qaba. Waaqummaa yeroo itti dhufee gatti gale yeroo itti deebee garraa ba'u miti. Yeroo kamittuu isa gargar hin baane. Du'ee du'aallee amma ka'u. Yeroo du'eellee du'aa ka'u tariitu waaqummaan iddoo ture dhufee itti deebi'e miti. No. Guutumaan guututti waaqayyummaan namummaa keessa jiraata. Garuu waaqummaan maal hin ta'u hin du'u. Hin du'u. Mannaan Kiristoos maalidha jedhe? An mannaadha jedhe. Mannaan ba'uu boqonnaa 16 yoo ilaaltani guyyaa sanbataa maal hin ta'u hin alaa'u. Guyyaa jimaataa 2 godhanii fudhatu guyyaa sanbataa hin alaa'u. Guyyaa biraa garuu odoo fudhatanii maal ta'a ture? Hin alaa'a ture. Hin alaa'a ture. Kanaaf Kiristoosiin eenyummaa isaa kileerilee hubachuun dhimma du'aaf dhimma jireenyaati jechuudha. Dhimma du'aaf dhimma jireenyaati. Dhimma akkanuma qoosaan laallu miti. Kiristoos maal jedhee? Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessaniin duutu ka jedhe kanaaf. Cubbuu keessaniin duutu ka jedhe kanaaf. Kanaaf namoonni waa'ee Kiristoos irratti qoosaa akka salphatti poointi gamaa gamana naannessuu barbaadan just karaa hundumaan oonne jedhanii jechuun baay'ee gaariidha. Yoo isin mijata ta'e mee Wongelaayii Zalaalam dubbadhaa waaqayyo isin eebbisu hunduma keessaniyyuu an sagalee kiyya muutu godha wal jala deddeebisa waan ta'eef dubbadhaa.